السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرانتنا سينا بريدو سينا واره بتوتكان سيفي مفرداتي من أردو فين سينجا إن شاء الله. أبلوم ما دوغارا أبليسي خوج جلالة تنقف عمتي أبليسي وجيجرينيا خوج جراتن خكك آمي فيت أكلبو فيت نما يادو باية توجرا نمني تكو خاتي هدو سموتي غايزتي نما جابابو تنقل فتين kan ammoo yeroo cimaa yeroo akkaan jabduudhaas cinaa dhaabbatee rakkoo hedduu sirraa furuu baay'eetu jira. Obboleessi dhugaa qabaachuun wanni kas addunyaa kanarraa bareedu hin jirtu. Gaaf tokko waayiloota lama turan. Waayiloota lamaan kanarraa tokko haati duraa dhukkubsatte. Haadha isaa kana waan ittiin wallaanu dhabeeti obboleessa isaa bira silkii isaa ol fuudhee bilbile. Hello. Saayiba kiyya qaalee arraantana ummaatii yaadna duraa dhukkubee. Meeyoo qabaate dafii na dhaqqabii haakima naa geessi jee gaafate. Jennaan okay ammaan dhufa haakima sii geessa ummaa ta'e jee. Jennaan ni eege hafee namtichi aaremmatti dhagahame silkii ol fuudhetti bilbile silkii cufatee jira. Haye akkamitti silkii cufatatti deebise cufatee jira itti deebise cufatee jira. Akkana na godhuu isaati na shawwatee miidhisi wala garree jeeti ka'ee ganda keessa qote. Kaan bira dhaqa liqii gaafata dhabe. Kaan bira dhaqa liqii gaafata ummaan isaa taatu duraa dhukkubsatte haadha akka godhuun qabu ka'ee fiigee mas kaan bira dhaqa liqii gaafata dhabe kana biraa kaan bira dhaqa liqii gaafata dhabe. Yeroo deemu kana sammuu isaa keessatti ilaalaa obboleessi isaa sun waahilli isaa san isa godhe sun itti dhagahama isaa bara. Akkamitti akkas na godha yoo hin qabu naan jee maal qaba. Saamee akkasitti ummati bira taayisee akkamitti akkas na godha wanni jiru silkina cufataanuma sammuu isaa keessa jeeqamaa deema. Haye guyyaan kunis suma dabra aari guddaan itti dhagahama ka'ee deeme osuma deemu deeme dhabe waa takka ka'ee ammaas dhiiroonuma jirti lubbuun jee fiigaa dhufe. Yeroo fiigaa dhufu ummaan isaa rafu jirti. Laatani jirti jee gisee ol qabee ilaalu fayya qabdi. Rafu jirti. Obboleettiin isaa xiqqoon dhiisee ummaan rafu jirti jetteen. Hoggaanii fi kan huccuu biraachi qabu dawaan bira daraadaramee jira. Qoricha baay'ee qoricha haakimaatii bira jira. Ohoo eenyu qoricha kana fideef jennaan bar waayila keetii fideefi jetteen obboleettiin. Itti bilbilemmas silkiin isaan hojjetu. Akkamitti akkam jechuudha. Anumaa zannitti badee malee gartee inni waan meenyi hin qabu jee ammaas ummaasaa yeroo gaddeebu ummaasaa hirriba wal kaate fayyitee dawaa sarkatte fayyite alhamdulillah. Waayila isaa san silkiin dhabe ka'ee barbaada deeme. Ittis gammadee keessisaa ka'ee barbaada deeme dhaqe. Osoo deemuu karaarra wal argan. Awoo ati akkamitti silkiin cufatte jennaan bara obboleessa kiyya yeroo ati na bilbiltu sun wooma takka keeshaan qabu. Mana kiyya keessaas fiigee waan takka hin harkanne. Wada rakkaan godhu dhabnaan silkuma san gurguree silkii saniin firraa dawaa ummaa ta'eetii bitee jee. Yeroo takka namni ati akka biraa yaaddu akka biraa sitti ta'uu ni mala jechuudha. Namni ati yaadni ati hamtuudhaatti obboleessi sana wayina godheetti yaaddu wani inni godhe san sii ta'uu ni mala jechuudha. Obboleessa kana rabbisiniif haa kennu obboleessa dhugaa ta'uu qaba namni. Wajji jiraachuun wajji jireenya mi'aawuudhaaf wajji jireenya toluuf obboleessa wal nyaatu osoo hin ta'in obboleessa wal diigu osoo hin ta'in obboleessa wal jala qotu osoo hin ta'in obboleessa kaateenaa walitti kaa'u osoo hin ta'in obboleessa walii yaadu obboleessa walirraa rakkoo furu malee obboleessa rakkoo walitti hidhu ta'uun gaarii miti jechuudha. Rabbiin obboleessa haadha isinitti hidhu osoo hin ta'in haadha isinirraa heeku rakkoo isinitti hidhu osoo hin ta'in rakkoo isinirraa heeku akkasii rabbi isiniif haa kennuun isiniin ja'a. Obboleessa dhugaa qabaachuun addunyaa irra ni'imaa gurguddaadha. Obboleessa dhugaatti hojii rabbi isinaa jiraachisu nama haadha isinitti hidhu osoo hin ta'in isinirraa heeku hojii rabbi isinaa jiraachisu baay'ee naaf galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.